Akkam jirtu hundumti keessanuu lafa jirtanitti nagaa irraa hafaan isiniif haa ta'u jechaa har'a immoo Excelii qabannee dhiyaanneerra. Excelii banachuudhaaf warri Windows 7dhaa gadi jiru fayyadamtan XPC haa ta'u Windows 7 warri fayyadamtan jalqaba Startii tuqxu. Startiitti aanee All Programii tuqxu. All Programmiidhaan booda Microsoft Office tuqxu. Sanaan booda Microsoft Excel kan jedhu banattu jechuudha. Warri immoo Windows 8dhaa ol fayyadamtan immoo Startettu. Sana booda Microsoft Office bakka jedhu barbaaddattu jechuudha. Achuma keessa search baarii sana keessa Startii meenuu sana keessa hin harkistuu gad harkistanii drag gootanii M bira dhaqxaniiti Microsoft Office banattu. Then Excelii bantu jechuudha. Gaafa bantan isa kanatu isiniif banama jechuudha. Exceliin giriidii qaba yookaan immoo laayinii dalga olee sararame qaba. X'dhaa gara Y'itti kan sararame qaba jechuudha. Exceliin bifa kana fakkaatu qaba. Baay'ee walitti dhiyaatu jechuudha. Baay'een isaanii Wordidhaan walitti dhiyaata haalli itti fayyadama isaanii jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha. Page break, preview, custom view, full screen isuman Word irratti isin agarsiise wal fakkaata. Jalqabarra garuu maqaa isaanii tokko tokkoon isinitti hima. Asiin ABC jedhee kan deemu kun X bakka bu'a jechuudha. XY, X, Y kan jedhu jechuudha. Akkasittiin yeroo xiyya yookaan immoo coordinateii barreessinu X, Y jennee barreessina. Kanaafuu yookaan XY jennee barreessina jechuudha. XY'n sun immoo X dursee barreeffama itti aanee Y'tu barreeffama jechuudha. Waa biraa miti. Kanaafuu ABC'n X bakka bu'u. Tokko lama sadii ni jedhu kun immoo Y bakka bu'a jechuudha. Isaan kun immoo isaan xixiqqaatanii sassararamanii itti wal ga'an kun seelii jedhamu jechuudha. Isaan kun seeliidha. Inni irra deddeemee tuttuqu kun seeliidha jechuudha. Amma seeliin kun maal jedhama? A1 jedhama. Inni kun bakki kun immoo maal jedhama? Asiin H'dha. Asii garanatti immoo maalidha? Torba H7 jechuudha. Asitti barreessee nu agarsiisa jechuudha. So FX'n tun immoo function jedhamti. Wanti nuti hojjennu hunduu asirratti gaafa barreesse asitti barreeffama jechuudha. Wanti gaafa nani barreessu achitti barreeffama. Seelii tokko keessatti qofa barreeffama. Seelii tokko keessaa bahuudhaaf ala bahee tuquun qaba jechuudha. So foormulaa baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni kun asitti shiitii jedhama. Shiitii jechuun akka waraqaa jechuudha. Waraqaa inni itti fayyadamuu dandeenya. Inni kun shiitii lammaffaa yookaan iddoo biraa kan jiru waraqaa biraa jechuudha. Shiitii sadaffaadha. Isa kana gaafa tuqne shiitii arfaffaan hin uumama jechuudha. Shiitii shanaffaa inni daddabalachuu hin dandeenya jechuudha waan barbaanne. So booldi itaaliksiin anuma duraan jirudha. Wanti haaraan asitti dabalame yoo jiraate insert godhuu yoo barbaaddan seeliis ta'ee shiitii seeliin isa kana seelii dabaluu barbaaddan shiitiin immoo isuma amma isinitti agarsiise kana dabalachuu barbaaddanidha. Filter jechuun immoo find and select anuma sila wordii irratti kanuma yeroo darbe ilaalledha. Filter jechuun immoo filuudha. Maalidhaan filuu barbaadde tartiiba qubeetiin immoo tartiiba lakkoofsaatiin immoo kan jedhu filannoo isin gaafatee isintu filata jechuudha. Tokkuma jechuudha. Insartii keessas kan jiran haga ammaa wanti adda ta'e keessa hin jiru jechuudha. Hundi isaaniitu wal fakkaatoodha. Page layout'iin illee akkasuma foormulaa kana qofatu adda. Exceliin foormulaa baay'ee cimaa fi hin beekamne baay'ee qaba jechuudha. Kan namni baay'een bira hin geenye. So amma raankiin hojjedhee isin agarsiisa jechuudha. Averejii, tootaalii, raankii kana sadeen hojjedheen isin agarsiisa. Tokko tokko walii wajjin hin deemna jechuudha. Jalqaba subject san jedhu akkasittiin select goonee isarratti right click goona. Then format seelii seennaa. Then alignmentii seennaa. Marji seelan jettu tana tunnaa. Booda okay naani tokko godhuudhaaf jechuudha biraa miti.
As keessatti subject jedheen barreessa. Ishee tana ammoo seentarii godhuu gaafan barbaade ala baheen akkasitti tuqeen isa kana fudhee seentarii godha. Inni kun immoo gadi siqsuuf ispeesii isaa jechuudha. Inni kun surmaa lafatti gadi maariguuf, inni kun immoo ol siqsuudhaaf waa biraaf miti jarri kuni. Inni kun gidduu keessa akkasittiin sabjektiin gidduu keessa akka teessuufi. So asiin immoo raayit kilik godheen seelii insert godha. Akkasittiin insert godhuu dandeenya jechuudha. Asumaan isa isinitti agarsiisuufani. Dalga immoo akkasittiin raayit kilik godhee ammas seelii biraa galchuu hin dandeenya jechuudha. Abbaaf sabjektis kan jedhu kanarratti jechuudha. So asitti SNN tokko inni lama jedhee sanaan booda isaan lamaan kan akkas select godhee lachanuu filadhee ishee gurraattii tanarra jechuudha. Akkasittiin gaafan biraan gahu maawuziin kun jijjiirama. Double click godhee left click qabeen akkasittiin gad harkisa jechuudha. Hamman barbaadu baay'ina barattoota ta'e 60 yoo ta'an hanga 60tti jechuudha. Akkasitti gad harkisne jechuudha. So baayoloojii maal jennee barreessuu hin dandeenya? Baayoloojii koorsiiwwan hundasaa barreessee qabxii guuteen deebi'ee wal argina. Hunda isaanii guuteen dhufa jechuudha. Hayyee bifa kanaan erga qabxii isaanii guunneef jechuudha. Raandamliidha kuni kan guutame. Tootaalii akkamitti argachuu dandeenya jedhu foormulaa mataa isaa qaba waan ta'eef akkamitti argannaa wal qixa taa'anii barreessinaa. Sana booda sam jennaani hin banna bantuudha. Dhufneet isa kana kilik goona jechuudha. Then tuqaa lama gidduu galchinaa. Then dhufneet isa kana tuqnaa akkasitti cufna jechuudha. Sana booda isaaniin ala kan jiru yoo gaafa tuqne 476 dhufaa jechuudha. Irran deebi'a karaa biraatiin mala biraatiin irra deebi'a. As dhufna f of x jenna. Sam kan jedhu jira. Okay jennaani eessa A4 hamma H4tti jennaani asiin nutti agarsiisa 65 hamma 71 kan jedhu kana sirriidha. 65 hamma 71 sirriidha. 460 tokkuma dhufe. Kan jara kaanii kaalkuleetiin goona. Al takka kaalkuleet goone irraa waan ta'eef maawuzii finneet akkasittiin karsarii finnee gurraattii mul'attu kana gurraattii gara mirgaa qarqara gara gadiitti mul'attu kanarra keessinee irra gaafa goonu isheenis hin gurraachofti. Kilik goona left kilikii maawuzii keenya hin qabannaa gad harkisna jechuudha. Asiin geenya tokkoon isaanii meeqa akka isaan fidan ida'amni isaa akkasittiin hunda isaatu lafa nuuf kaayaa jechuudha. Avreejis bifa lachuunuu sinan agarsiisa. Wal qixa jennaa. Avee jenna avreejii irratti isa kana fudhanna jechuudha. Ofiinuu hin fida waan ta'eef zeen asii qabee jennaan. Asii qabee hamma 71tti jennaan isaanis itti cufna. Alatti baan ilaala. 68 jedha. Nan balleessa kanas irra deebinee hojjenna asiin f of x jennaa. Averejaan jedhu kana tuqnaa. Zeen okay naani A4dha amma I4ti ilaallamee akkasii. Kana kilik goona iddoo kana kilik goonee hin qabnaa left kilikii hin harkisnaa ammas amma 71ti amma H4ti jechuudha. Kanaafuu 68 akkuma silaa isas gad harkisna hunda isaaniitiifi waaw akkas ta'a jechuudha. 68.85 maal raankiin garuu akka kanaa miti. Raankiin barattoota gidduutti malee koorsii gidduutti miti. Barattoota kana keessa eenyudha kan tokkoffaa ba'e kan jedhudha. Raankiinis ziqaaltuudhaan hojjechuu hin dandeenya. Isaa waan galaa turuuf f of x jennaa. Hin barreessina iddoo gurraacha kanarratti raankii ni barreessina. Sana booda go kan jedhu kana tuqna jechuudha. Sen raankii nuuf fideera jechuudha. Okay jennaani nambar jedha. Eessaa hamma eessaati kan jedhudha. Nambariin kuni tootaalii yookaan avreejii fudhachuu dandeenya.
Isa kanaan fudhee asiin gahaa jechuudha. Yes. I4 to I17 dha. Amma immoo referensii irratti isa kana tuqnee F4 itti daballa jechuudha. $sign dha. Amma I4 dha hamma I17 tti jenneen irra tootaalii keenya jechuudha. $sign jalqaba irratti $sign goona. Then I goona. $sign goona. I isaan kan addaan irra jechuudha. Sana booda true jechuun inni guddaan inni xiqqaan tokko ta'a jechuudha. Ascending order jechuudha. Lakkoofsi tokko xiqqaadha. Jalqaba irra dhufa. Lama guddaadha. Itti aanee dhufa. Sadi immoo inumaa guddaadha. Ol siqaa. Dhibbi guddaadha. Miiliyoonni guddaadha. Garuu gara dhumaa dhufu. Kanaafuu false yoo jenneen 0 gaafa jenneen garuu inni jalqaba irra dhufuu qabu inni qabxii guddaa qabu tokkoffaa ta'a. Inni qabxii xiqqaa qabu gara dhumaa irra bahaa jechuudha. San jechuudha waan biraa miti. Then raankii bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkasittiin nuuf dhufaa jechuudha. Inni sila ofiisaatii dhufe sun immoo tokko gara gadiitti gadi dhufee jira. Inni tokkoffaan 79.4 kan fide tokkoffaa ta'a 78 lammaffaa 77 76 75 jedhee deemaa 74 jedhee 68 xiqqaadha jechuudha. Minimumii fi maaksimamii as keessaa filachuu yoo barbaanne jechuudha. Ammas isa kana tuqnaa miin jennaan jechuudha. Miin jenneen go ennaan sana booda miiniin keenya dhufti. Minimum nambarii filachuudhaaf I4 to K4 jedha. Haa ta'u eessaa haga eessatti asii qabee haga asiititti jechuudha. So nuti immoo asitti jijjiiruu hin dandeenya. K4 jedhu kana akkasitti irra murree hanga asii qofatti jechuun hin dandeenya. Deebinee maaskilii goona. J4 hanga H4 jechuudha. J4 dha qabee osoo hin taane asii qabeeti. P4 dha qabeeti. Xiqqaan kamiin irra 65. Yes. 65 jechuudha. Tarree kanarraa kan jiru. Isa xiqqaan isadha. Kan hunda isaaniitu 65 ta'a jechuudha. Maximum nambarii meeqadha kan jedhu immoo akkasittiin maaksii inni barreessina. So J4 dha hanga L4 tti jechuudha. L4 asii tamma gahutti nuti immoo amma L4 fudhannu 65 hanga 71 tti qofa fudhanna. Then meeqa ta'a? No value naan jedhe tuqan dogoggore. Ganoo value ta'e irra deebinee asitti baay'ee isa formulaa sanaan fayyadamuu hin dandeenya. Maaks jennee akkas goonee magaas gahutti fudhannee itti cufnee 71 jechuudha. Maaksimaamiin isaanii akkasitti fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Excel bifa kanaan hojjechuu hin dandeenya. Formulaa kamiyyuu peeroolii garaagaraa ittiin hojjechuu hin dandeessu. Asitti fakkeenyaan isinii kaa'ee formulaa kana keessa formulaalee baay'eetu jiru. Itti fayyadamuu hin dandeessu. Kaawuntii fi haayiparliinkii fayyadamuu yoo barbaaddan fayyadamuu hin dandeessu. Hunduma isaaniitu intarneet irraa sarchi gootanii formulaawwan garaagaraa kaanis immoo anaafis gaaffii dhiyeessuu hin dandeessu. Anis qoradhee baradhee ofii kiyyaas barbaade isinii dhiyeessuu hin danda'a. Kanarraa kanumaan raawwateera. YouTube keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo hundammoo waan wajjin taataniif isin galateeffannaa. Galatoomaadha. Lafa jirtanitti bargaagaa horaa bulaa badhaadha.